Manni maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa yaa'ii waliigalaa idilee tokkoffaa bara hojii tokkoffaa gaggeesseen karoora bara 2018 irratti marii taasise. Saganticha irratti pirezidaantii mana marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaar dabalatee dura taa'aa mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Mahmud Huseen, itti gaafatamaa ijaarsa paartii badhaadhinaa Damee Adaamaa Obbo Adam Faqoo, hooggansa olaanoo magaalaa fi mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa irraa qoodatti fudhataniiru. Saganticha irratti argamuun kan jalqabsiisan dura taa'aa mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Mahmud Huseen, manni marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa tokkummaa, jaalalaa fi obbolummaa uummata musliimaa gidduu jiru akka cimu hojjechaa tureeraan dubbatan. Biyyi teenya daandii jijjiiramaa, daandii guddinaa, daandii misoomaa, daandii tokkummaa, daandii nagaha irratti xiyyeeffattee hojjetaa jirti. Nutis xiyyeeffannee nagahaaf harka mirgaa taanee nagahaaf hojjennee nagahaaf yaamessa goonee biyya tana qooda guddaa fudhachuu akka qabnu asumaanuu wal hubachiisuun barbaachisaadha. Pirezidaantiin mana marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaar bakka jirrutti waan hawaasa keenyaa ta'u hojjechuu qabnaan dubbatanii yaa'iin idilee kun akkaataa karoora mana marichaan ji'a tokko keessatti adeemsifamu waadaa galameen raawwatameeraan dubbatan. Harka wal qabannee maal hojjechuu qabna isa jedhu irratti yaa'iin idilee akka kanaa murteessaadha. Tokkoffaa yaa'ii idilee kanaa irratti maal hojjennee dabarsine isa jedhu gabaasa laallaa. Lammaffaa tarsiimoo karoora strategic pilaanii irraa karoora as baafanne san tarsiimoo kaa'annee mariin cuunqeessinee mariin gabbisnee murtee jajjabaa murteeffatanii ba'uun barbaachisaadha. Manni marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa dhaabbilee misoomaa garaagaraa ijaarsisuuf magaalaa Adaamaatti lafti nu barbaachisa, amni dhimmi ilaallatu tumsa barbaachisaa nuuf haa taasisuunis gaafatan. Magaalaan Adaamaa mana marii dhimma Islaamaa magaalaa Adaamaa qofaaf otoo hin taane Oromiyaafis ni geessi waan ta'eef propozaala qopheessinee erguun keenya nafu kolleejjii ijaaruu barbaanna. Fayyaa irratti hojjechuu barbaanna. Yuunivarsiitii Islaamaa tokko qofaa miti hedduu ijaaruu feena. Kana qofas miti harka qalleeyyii deeggaruuf wiirtuu ijaaranii wiirtuu san keessatti yatiima guddisuu barbaanna waan ta'eef kanaaf immoo qilleensa irratti hojjetamu, lafa irratti hojjetama. Laftis keenya, ijoolleen bulchaa jiranus keenya. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa Damee magaalaa Adaamaa Obbo Adam Faqoo, musliima jechuun nageenya, jaalalaa fi tokkummaadha jechuun amantiin Islaamaa biyya kanatti kabajaa fi ulfinna barbaachisu akka argatuuf mootummaan jijjiiramaa gahee olaanaa baateeraan dubbatan. Hawaasni musliimaa akkuma hawaasa amantaalee biroo misooma magaalaa keessatti gahee keessan baachaa magaalaa Adaamaa waloonaa qulqulleessinuun dhaamsa dabarsan. Warri amantaa musliimaa geggeessitan masgiidota hunda Allah isa kajur hund green goda hawata goda akka ija nama simatu goda manguddoonnis dargaggoonnis yeroo boqonnaa isaanii jaalatanii masgiida keessatti akka dabarsan akka hawata akka ijaan nama jibbisiif fooliin isa akka nama jibbisiif waan addaa hundi keenya tokko keenya misoomneeti misoomsuu qabna waan ta'eef achi keessatti gahee keenya akka baanuu kan jedhame san qabannee gahee keenya haa baanu waliin jirra. Akka mootummaatti isin cinaa jirra, akka paartiitti isin cinaa jirra. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Bariisoo Doorii Gamasaaniin hordoftoonni amantaa Islaamaa jijjiirama dhufe keessatti gahee guddaa qabdu. Jijjiirama dhufe irratti abbaa ta'uun misooma mirkaneessuuf hojjedha. Gaafii hawaasa musliimaati mootummaan deebii ni kenna jedhan. Biyyi kun akkuma isinuu kaastan sila karaa adda addaatiin ka'e discriminationiin kana dura ture. Itoophiyaan kan amantaa tokko qofatti, daseetii amantaa tokko qofas miti.
Itoophiyaan biyya sabootii fi sablammoonni biyya kanaa waliin ta'anii ijaaran. Sabootii fi sablammoonni biyya kanaa immoo amantaa hunda keessaa ijaarsa biyya kanaa keessatti gahee olaanaa taphatan. Kanaafuu gaheen keessan olaanaa ta'uu beeknee abbootiin amantaa jaarsoleen biyyaa gahee keessan ijaarsi dhalootaa keessatti cimuu qabdu. Nuyi gama keenyaan akka magaalaa Adaamaatti gahee keenya hin baana. Hirmaattonni yaa'ii gama isaaniin gabaasni dhiyaate haqummaa kan qabu ta'uu dubbachuun manni maree dhimmoota Islaamaa magaalaa Adaamaas ta'ee kan naannoo Oromiyaa filannoo ifaa fi bilisaa gaggeessuun miseensa horachaa jirutti gammachuu qabaachuu himan. Yaa'iin guyyaa har'aa godhame bifa adda ta'eeni innis maaltu adda isa godha yoo ka jedhamu taate asiin dura gaa bifa tartiiba akka har'a qabu kana karaa filannootiin namoonni filannoo haqa qabeessa ta'e godhanii bifa saniin ka dhufe osoo hin ta'in bakkuma wal buusuudhaan haala saniin deemaa as gahee ture. Bara baranaa immootu filannoo sirrii ta'een masjida irratti filannoon godhamee bifa bareedan masaajiddan irratti illee bootawwan garaagaraa irratti dalagaawwan dalagame san hawaasa bal'aadhaaf kunoo kana dalaynee kana hojjannee jedhanii iftoominaan waan jiru lafa kaahan waan ta'eef kuni waan guddaadha, jijjiirama guddaadha. Tanii bu'aan har'a argine kuni waan guddaadha. Kanaaf kanaan dura waanuma kana jijjiirama har'a argine kana argineen turre. Kun waan guddaadha. Walaba sagantaan milkaa'ina yaa'ichaaf qaamolee shoora olaanaa ba'anii fi mana maree dhimmoota Islaamummaa kutaalee magaalaa sadarkaa qabaniif beekumtii fi waraqaan ragaa kan kennameef yoo ta'u gabaasni dhiyaate sagalee guutuun ragga'eera.